nagabbisiise yeroon suni osoon sin beekin jira. Harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo yoo yaa jennee jirra walitti deebine viidiyoo addaatiin jechaadha. Har'a immoo viidiyoo waa'ee jaalalaatirraa mudannoo kiyya isinii qooduufan dhufe. Mudannoo kara jaalalaatiin na mudate namoonni seenaa namni jireenya mana nama dhuunfaa tokkootitti namuma manatu nama dhoskan malee namni seenaa jaalalasaa namni seenaa gaa'ela isaa keessatti hin qabne jira jedhee yaadu. Namoonni tokko gaafii na gaafatan jiru. Karaa Facebookaa, karaa TikTokii maaliif waa'ee jaalala kee ibsine minaamin gaafnaan jedhan guyyaa eeggata malee waan hunduu himuun kiyya nafu jedheeniituman taa'aa ture. Har'a garuu guyyichi sun gaheera natti fakkaata. Maal jechuun barbaade beektu amma gaafiin jaalalaa guyyaa lamee sadeen kana keessatti na dhiyaate dhugaa waan sin ajaa'ibu. Anuu galee biyya keessa agamuun turre. Reefun guyyaa sadaffaa kooti haala biyyaallee beekuu natti haaraa wanni maroo jechaadha. Kana maal jechuu barbaadeeti gaafii jaalalaa namoota baay'inaa dhiyeesse. Ani nama mucaa qabudha. Seenaa jaalalaa koo keessatti mucaa tokkoon qaba. Mucaa tokkoo kan akkamitti argatte kan jedhullee gaafiin jira. Namoonni baay'ee waa'ee koo baruu barbaadan jiraachuu dandeessu. An garuu seenaa abbaa manaa koo himuun barbaadu miidiyaa irratti. Waa'ee har'a jaalala naa dhufe irraa hin dubbachuu barbaadeeti. Abbaa manaa koo turtii waggaa 6 waliin turreerra. Mucaa tokko qabna. Mucaa tokko qabna garuu waliin hin jiru. Gabaabumatti maaliif waliin hin jirre baay'ee miidhame gara jaalalaa kanatti na miidhee jira. Garuu kaleessa miidhame jedhee tanan har'a immoo gaa'ela ijaaruudhaaf yookiin dhiirri marri tokko jedhee dhiira hundara mudoo hin buusu. Deebi'ee immoo dhiirri hundi nama miidhan jedhee amaneen fudhadhu. Osoon biyya ormaa kanatti deebi'uu yaaduu baadhee rakkoon qabu nan heeruma yookiin gaa'ela godhadhee jireenyaan eegala rakkoon qabu. Garuu waa tokkoon qaba. Deebi'uun eda biyya namaatti. Abbaa manaa koo duraa kan gargar nu baase maal beektu? Sababa biyya namaa kana. Tokkoffaa dhiirri obsan qabu akka dubartootaa. Nuti dubartoonni waa hedduu obsinee dabarfachuu dandeenya. Dhiironni keenya garuu obsan qaban. Maal jechuun barbaade beektu asirratti abbaan manaa koo sababa xiqqoo wal dhabneedhaaf deemee dubartii biraa jaalala keessa seenee. Garuu waa'ee sanis haasa'uun barbaadu inni asumatti haa cufamu. Amma waa'ee naa dhufee fi waa'ee gaafii jaalalaa naa dhiyaatirraa yaada keessan commentyjalati akkanaa barreessitanii fi maal akkana gorsitamee hordoftoonni kiyya isin gaafachuu barbaadeeti. Tokkoffaa tokko mucaan qabeenya qaba. Qabeenya naf jedhe qaba. Qabeenya na astadaaddaruu danda'u miti nama biraatiif nama oolu qaba qabeenya. Isa san immoo jaalali nan qabnerra. Garuu ni na gaafatus immoo ilaalchi ni namoota qabu akkami. Namoota hiyyeeyyiidhaaf boota qaba yaada jedhus kana keessa na oofaan gaafii natti uuma. Nama sooressi mootummaa waaqayyoo galuu caalaa hulaanii lilmoo keessa kirriin galuutu irra salphataa jedha waangilli. Tokko immoo anis jaaladheen jira. Innis na jaallateera. Gin rakkinni jireenya keessanii jiraachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf gaafan jedhu hanqinni qabeenya osuma jiru ta'ee qabeenya hojjennee ni arganna jedhee amana. Hojjennee illee jijjiiramuu dandeenya jedhee amana. Gin garuu waa tokko natti xaraxara. Na haa jaallatu malee waa'ee seenaa mucaa koo hin beeku. Mucaa qabdamoo hin qabdu ka jedhu hin beeku. Inni akka mucaa qabu natti mee ture kana dura.
garuu nan gaafanne waa'ee koo background koo nan gaafanne akka gaa'ela godhadhe abbaa manaatti walitti muufanne waa'ee gaa'ela qofa nan gaafate malee waa'ee mucaa koo nan gaafanne. Ani immoo biyya lafaa kanarratti kan hin jiraadhuufis kan hin du'uufis mucaa koodha. Namni biyya lafaa kanarratti mucaa koo hin jaallanne odoo dachaa dhibbaan deebisee na jaallate ani bootaan qabuuf. Maaliif akka dubartoonni baay'een abbaa biddeenatti daa'ima isaanii fudhatanii yerumanii abbaan biddeena daa'ima isaanii baddalu sana hin jaaladhu. Arguus hin fedhu, dhaga'uus hin fedhu. Mee isin ilaalchi isin qabdan maal fakkaata? Commenty jalatti naa barreessaa. Deebii abbaan mucaa koo immoo sadaffaa. Dhiifama naaf godhii. Si baddalee jira. Si miidheen jira. Walitti deebina. Kan darbe dhiisii bakka jireenya keenya uffannaa naan jedha. Ani immoo sammuun koo bakka sadii na jira amma. Isa sooressa kanatti ani heerumamoo isa jiddu galeessa kanatti ani heerumamoo abbaa manaa koottan deebi'a. Mee yaada keessan commenty jalatti gorsa bal'aa ni ta'a jettanii yaaddan commenty jalatti naa barreessaa. Kalee sana gara jaalalaa kanaan dubartoonni keenya baay'ee miidhaman jedhee yaada. Garuu social media irratti baheen boo'u malee eenyumtuu miidhama mataa isaan dhabu. Jaalala mataa isaa miidhaan dhabu. Garuu haguma feete jaalattus bakka sanitti yoo siin argamin miidhatu jira. Abbaan manaa koo yeroo baay'ee dhiifama na gaafata. Dhiifama nan godhaaf deebi'ee achitti isa arga. Ammas dhiifama na gaafata deebi'ee achitti isa arga. Tokko immoo gaa'ela keessatti kan sooressaa kana maatiin kiyya ni jaallatu. Maatirraan dhufe ani waliin beenu dura. Kara maatiitiin natti dhufe maatiin lakkoofsa koo laatanii fi wajjin haasofne xiqqoo haga ta'e. Soorumni isaa anaaf jaalala naan ta'u. Qabeenyatti amanuman. Mana keessa nyaatas dhabdu. Uffatas dhabdu. Hoo jaalala qulqulluu waliif qabaatte. Yoo kabajaa waliif qabaatte. Yoo si kabaje yoo ilmoo kee kana akka ilmoo ofiitti kabajee fudhata ta'e malee ammaaf rakkoon qabu inni waa ilmoo hin beeka akka ilmoo qabu hin beeka rakkoon qabu mucaan kee mucaa kooti naan jedhee jira. Gid jecha afaanii kana qofamu boru gaa'elatti seename mucaa kiyya baddalaa laata kan jedhu as keessa na uufa'ana. Ani immoo mucaa koo biyya lafaa kanarratti kan hin jiraadhuufillee mucaa kooti. Kan hin jiraachuu dhiisuufillee mucaa kooti. Mee yaada keessan naa barreessaa. Akkamitti heeruminaan jettu? Abbaa manaa koo isa duraatti deebi'i jettu moo? Isa jiddu galeessa dhufe kana kan waa'ee mucaa kootti himne tarii yoo itti hime wadhabnaa laata kan jedhu immoo jira. Yoo dhoske immoo mucaa kootiifan jiraadha. Mucaa koo biyya namaatti irraa ture. Gaafa gara fuula duraatti yoo waaqayyo na qarqaaree biyya namaattis deebi'ee hojjetadhee as deebi'u. Waan tokko sirreeffadhee gaafan deebi'utti yoo abbaan manaa kiyya kun dhuguma amanamaa ta'e bakka kalee sanitti argamuu baate nama gaarii ta'e isatti deebi'aa laata moo isa jidduu kana walitti deebine kan jidduu kan waa'ee mucaa koo hin beekne kana waa'ee background akka abbaa manaa kooti walitti buune beeku kana moo isa sooressa kanatti heeruminaan jettu meesi sadan keessa yaada keessan gorsa sii ta'a waan jettan obbolaan koo shamaraa keessattuu miidhaa jaalalaatiin qabdan kara jaalalaatiin kara jireenyatiin kara gaa'ilaatiin miidhamtanii cabdanii jirtan hin dhabamtan jedhee yaada. Namni suphaa kamuu keessanii darba ni injifattan garuu yeroo sanitti waan hin darbine sitti fakkaata namni gaafas cabsu kara jaalalaatiin garuu cabde taanan deebitee suphuun hin ulfaatte. Amma fakkeenyaaf mobaayilii kana yoo lafaan dha'ee shaashaa kana isaa cabse deebi'ee walitti qabsiise mobaayilii shaashaan isaa kun isa duraa san ta'ee hojjechuu hin danda'u deebi'ee dafee tabalaasha'uu danda'a. Cabni jaalalaallis akkasi. Har'a yoo dhiifama siin jedhan fakkeenya burcuqqoo bishaanii tokko lafa dhooftee yoo cabde walitti yoo liippistikiidhaan yookiin isa walitti maxxansu sanii walitti lazzagdee lazgaa jechaadha. Isaan lazzagdee gaafa wal qabsiiste walitti qabdi malee bishaan yoo itti naqxee yaasuun dhiistu. Onneen namaallee gaafa cabde deebitee jaalalaan suphamuu irratti hin cima. Kana gaafa siniin jedhu namni seena jaalalaan qabne hin jira jedhee yaadu.
nama baay'eetu hin cimtee har'aan nama har'aa kana ta'uu kana nallaalina backgroundin koo seenaa cimaa qaba. Qorumsa kana hin jedhamne keessa darbeen har'a ga'e. Garuu qorumsa kaleessa darbe san keessatti har'a deebii akka itti kufuun barbaadu. Isa kaleessan irraa baradhe malee na jabeessi bakka suphee na godhe. Na suphee akkanatti akkan gaachana ta'u. Akkan backgroundii koo kaleessa cabesan akka deebii achitti hin deebiin na godhe seenaan kaleessa. Mucaa koollee barsiifadheen bakka tokkoon gaha malee dhiira kamiifuyyuu kana booda onnee koon banu jedheen murteesse. Gimmaa zariin koo maallaan jettee heerumii intala kooyii akkanatti mucaan kunis obboleessa barbaada obboleettii barbaada. Kophaa hafuun sirrii miti gaa'ela godhadhu naan jedhan harmee. Harmee koo nanaa jettu malee ani ammas waan biyya namaatti deebi'uuf ammas achi deemee tarii asitti gaa'ela godhee dhiisee gaafan deeme wal dhabuun keenya nafu. Kanaafuu xiqqlaallaa jechaadha na haayi galee waa hunda guutuu maradhee biyya namaatti hin deebi'u jedhee. Biyya namaatti hin deebi'u jedhee yoo murteessee biyyaa bahee biyyatti gale gaafa sanan gaa'ela godha jedhee malee amma godhachuudhaaf qophii miti. Garuu abbaan manaa koos immoo jaarsummaas natti ergeera. Jaarsota natti ergee dhiifama naa goosisaa baqqanaa innis immoo dhiifama naa godhi jedhe. Dhiifama nan godhaaf dhiifama namummaa biyya lafaa kanarratti hin miidhamtas. Dhiifama godhuun immoo namni waaqayyootti amanu namni amantii qabu dhiifama namaaf godhuu qaba namni dhiifama waaqayyo irraa argachuudhaaf dhiifama gochuu qabna. Dhiifama gochuun immoo dirqama wajjin jiraachuu miti. Yaani hammeenya wallaalaaluu dhiisuu irraa bilisa ta'uu kabajaa waliif qabaachuu mucaa keenya kana jidduutti hin guddifannaa hin barsiifannaa nan godhaaf dhiifama. Garuu walitti deebinee jiraanna jechuun hin cima. Kaleessa nama baddalee deemee har'a hoo natti hoo deebi'i maal la godha laata kan jedhu yaanni koo inni jiraata jechaadha. So biyya lafaa kana keessatti ni qoramta ni injifattas ni dabartas jechaadha. Viidiyoo kana maaliifan kaasee amma gaafii nama waa'ee sadan kanaatirra mee yaada keessan hiriyoota qoyme namoonni hunduu yaada garaagaraa namaa kennaa miti. Tarii gorsa na fayyada jedhee argadhu tokko nama lamaa sadii irraa gorsa cimaa tokko yoon argadhe kan na dhaabuu danda'u kan karaa sirrii na oofuu danda'u jira argachuu danda'a waanan jedhee yaadeefi gara keessan dhufe. Kanaafuu yaada kana sadan keessa mee kamitti gaa'ela godhadhu jettammoo tasumaa gaa'ela keessa seenii mucaa kee bicha barsiifadhu naan jettumoo akkasumas immoo sadanuu keessa seenii mucaa kee barsiifadhu hojjetadhu deemi naan jettumoo isa hasoodessa kanatti heerumiiti idimee likkii akka qabeenya isaa amanteetti heerumteetti luqaa jiraadhu naan jettumoo isa harka qalle isa jiddu galeessa kanatti immoo inni na jaalataan isin jaaladha sobu garuu inni qabeenya sin qabu inni qabeenya hin arganna hojjennee jedhee waan amanuufi jechaadha. Garuu namoonni tokko tokko qabeenyi carqiin bakka jaalalli uffata siin fituu jaalalli hospitaala siin geessuu jaalalli meekaappii siin bituu waroonni jedhan jiru. Inni sun ana biratti fudhataman qabu. Yoo dhuguma na kabajee jaalate biddeen takkittiin guyyaa lamaa sadii nu geessinu lama oo jaalala walii kabajaa walii qabaan. Yoo kanaan alatti garuu qabeenyi isa jiraate yoo jaalalli hin jiraanne yoo kabajaan walii hin jiraanne hin fayyadu never. Garuu shamarran nu akkasitti amanuu qabna. Amma kanaafuu abbaan manaa koo duraa dhiifama naa godhiin walitti deebinaa jechaa jira. Anoo garuu itti deebi'urra qilleensi qufaa nu qabsiisa iyyuu qilleensi baay'ee waan qabbanaa'uuf itti deebi'amoo hin dhiisa. Dhiifaman godhee walitti deebiin immoo wayi deebi'ee lammaffaas na miidha kan hin jedhu. Maazariin immoo dirqama heeruminaan jetti. Intala koo ani isin baay'iseen isin argadhe ijoolleen gaafa umriin kee achi siqee jabaattetti daa'imman ijoollee dhabdaa tokkichi kun tokkichuma lama sadii afur godhachuu qabda ijoollee naan jetti maazariin koo. Ani immoo ijoollee argachuu dursa kanaayyuu gadi hin dhaabne kanaayyuu ofii koo guddisaan jiru maazarii kiyyannaa guddisaa bira mallaqatti ergee
dura mataadhaan dhaabbachuu miila lamaan hin gad dhaabbachuu jireenya of danda'a tokko hojii mataa kiyyaan awwaata tokko biyya keessatti gaafa uummadhi of danda'e gaafa saneen yaadan jedha malee wanni jedhu maataniin garuu qabeenya waa miti hin argamas hin darbasi nuti biyya ormaa deemnee isin hin guddisne nuti biyya ormaa deemnee isin hin barsiisne nuti biyya ormaa deemnee isin heerumneetiin isin hin arganne kanaafuu gaa'ila godhadhu bultii kee qabadhu taa'ee bakka takkaan deeminaan jette jechaadha. Ani immoo ID kana birrii guddaadhaan hin baasee dhufe maatii ilaalee deebi'a jedheetumanii malee biyya keessa turuu yaadee miti. Kana jechuun koo amma yaada qabatamaa gorsa qabatamaa kamitti heerumimee kannaan jettan yaada keessan commenty jalanaaf kaaha viidiyoo biraati irratti commenty keessan laaletan viidiyoo isin hojjedha murtoo kiyya irra gahe jechaadha. Viidiyoo kana share godhaati irraa barattanilleedha. Gorsoota akkasii gorsa namni gorsi hundumaayyuu tokko tokko nu baasenaan dubbisee irraa yaada irraa hubadhe isiniif ibsa. Namni biraas irraa barata namni akka anaas jaalanaan cabees jiraachuu danda'a jedhee yaada. Kanaafuu galatoomaa viidiyoo kana share naaf godhaati gorsa keessan bal'inna yaada bal'isaati inboxing keenya bana waan ta'eef yaada gorsa siif ta'anaan jettan commenty jalatti naa barreessaa galatoomaa.